hiriyaa tokko qabadhe isiniif yaadatiin jaa hordofa. Wanti haaraa isiniif yaadateefis maaliif jennee namni tokko jiimeelii ni qaba. Jiimeelii isa irratti maal jaa gizeetu namni miseejii yookaan ammoo seendii ni godha yookaan ammoo ergee booda yookaan ammoo walitti san yookaan ergaa san egaa abbaa barbaadu ergee booda maal godha yookaan ammoo ergaa san laal seenne nan geenye jedhanii waan hedduu waan jaamu jira. Waan akkasiisan akka inni seentee yookaan ammoo akka inni itti godhee isin ilaaluudhaaf isin baruudhaaf maal gootanii waan tokko isin garsiisaa jechuudha. Kana jechaa'u gara tokkoffaa irratti maal qarqaree isaa deemnaa isteeppii poroosesiin dura gara wanti deemna jechuudha. Kiroomii keenya irratti gara kiroomii haa seennu. Kiroomii egaa seennu booda maal goona kiroomii keenya gara wanti jijjiiruudhaaf jechuudha. Gara deeskitooppiitti akka deeskitoop saayitii ni jira jechuudha. Deeskitoop saayitii ni jira akka nama kompiitara fayyadamu jirutti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechaa'u eega akkasuma booda maal goona karaa itti aantu irratti Google account sign in kan jedhu isa kana irratti maal goona jechuudha. Kilik goona jechuudha. Isa kana irratti kilik goone account keenya gara wanti deemaa jechuudha. Gara wanti seenuudhaaf jechuudha. Gara amma maal goona anis gara imeelii kiyyaatti seenaa jira jechuudha. Imeelii kiyya gidduu seenu maal qabata imeelii gara imeelii gidduu seenu sammota imeelii kiyyatti miidhagina barreesse imeelii kiyya akkanaan barreesse bifa kanaan barreesse sammota seenaa jira jechuudha. Kanan dura gosa itti jiraatu itti tokko kan nama jibbanidha. Dhufee jira. Naacha paaswordii kootti hin galchaa jiru. Amma gara akaawuntii kootti galaan jira jechuudha. Gara akaawuntii kootti galeen jira. Gara akaawuntii kootti kan galee booda asirra dhufuudhaan jiimeelii hin galaa jechuudha. Booda maaliin godha eksteeshinii tokkoon irra caana jechuudha. Eksteeshinii san maal jaamee inni eksteeshinii san mailbox yookaan ammoo jara hedduu kan itti fayyadaman gara kompiitara irratti waan ta'eef kompiitara irratti eegalee eksteeshinii san maal goona eksteeshinii irratti ni fayyadamna jechuudha. Eksteeshinii san fayyadamuudhaan meel tiraak kan jedhamu fayyadamuudhaan meel tiraakii keenya fayyadamuudhaan
namtichi san akka faayila eksteeshinii irratti galchuudhaan namtichi san akka miseejii keessan yookaan ammoo wanti isin ergitan keessan akka ilaaluu dandeenya. Kun bilbila waan ta'eef gara kompiitaraatti deebisuudhaan isinitti agarsiisa. Bal'inaan yoo barbaadan eksteeshinii godhee kanaaf jechaa waan na dhaggeeffataniif waan na hordoftaniif ulfaadhaa. Chaanaalii kana chaanaalii Oromoo comment, like, subscribe, share walii godhuun irraa hin irraanfatinaa. Na jajjabeessaa. Yeroo hunda waa'ee teekinooloojiitiin isin biraan jira. Sagantaa itti aanutti hanga wal garuutti nagaatti.